Namni booniyyee ol baasee namicha kana jechuudha. Miidiyaan isaa guutuun qaadii qeerroo jira. Gaafa rabbii wal kafanaadhaa jedhummoo shari'aa ala baateetum kaanis shari'aa fakkaatee walirra deemurra wanni godhata jechuudha. Nama amantaa biraa haa musliimatti dhufuuf maal barumsa akka kanaa jirta warri waan kana jendaa godhatan jechuudha. Milyoon tokko keessafuu nama xilaata hedduu qabu keessafuu nama amantaa birarraa musliimatti dhufe jechuudha. Amma qabsoon isin godhaa jirta warri waan kana gallakkiftanii fi warri waan kana hafarsaa jirtan hundi amantaa xiqqeessaa jirtanii jechuudha. Ilmi namaa kan dogoggora inuma hin jiru waan haara wallee miti. Garuu waan akkanarraa dubbachuu illee hin jaaladhu. Milyoon tun garuu miyyoo haadha abbaa ofii murtee isinitti dhufte jechuudha sila akkamitti akkas himattan oduwaan fadhallee ta'e akkana ta'uun hin qabu. Mucaan kun immoo qaallichi kun warruma kanaadaa kan aboo rabbiin akka hojii teetis yaa kafalu akka ati har'a nama salphisattee gabbaafte kanatti salphina kee rabbi nu haa agarsiisu. Aan dhugaan isinitti himu warra waan kanaa barsiisan please teekar firraa godhaa mucaa kanarratti duula banaa kana. Egaa heerumtee kana qofa adda baase. Erga heerumte. Egaa heerumte akkamitti hariiroo akkasii wajji qabaatan? Duroo hariiroo isii wajjin ni qabna garuu waan akkasii keessa seennee hin beeknu dhaggeeffadhusitti hima. Okay. Narraa hin fedhuuni namichi kun nadhiisu waan arge hunda sooshaal miidiyaatti qabatee deemaan ani hin fedhu uummanummaan akka ajandaadhaan godhanneef hin tole jedhaara malee namicha kana karamatti jalaa ba'uun dhabe. Kootu fudhu naan bade na fuudhi barreeffamni isii hundi ni jedha messenjerii keessatti qaxi jedhee ta'a. Kootu guyyaa wajjin sa'aatii wajjin haasofne wajjin kootu na fuudhi. Infe'u nikaalee narraa hiikii jedheeraanii narraa hiikuu didee duraa'u nikaa qaadiidhaa hidhannee qaadiidha yoo dandeenye qaadiidhaan hiikaa jirta. Okay. Takka jedhisi hima. Lammaffaa ammoo haga viidiyoo kanatti erge jedhallee viidiyoo inni isitti erge innillee Ustaaz booniyyee erge kun maal jennaan inni bakka eega kana ta'e nikaa narraa hiikuu baannaan anatu beekaa waan godhu qabu jettee jenna maaliif inni kaasarraa hiikaa manaati yasin jaalladha as qabuun fedhu jennaan. Haa godhee bara ana waan takka ofii kiyyaatti yaadeetiin waan hin godhee baraan maaltu na aarsa waan hin aarsu maal osoo yoo gara biraatiin bahee na aarsa malee waan ofii kiyyaatti yaadee karoorfadhee godhe tokko godhin aarsu tokko illee hin jiru ana beeka ana gara sooshaal miidiyaa illee fide alallam gara sooshaal miidiyaa fiduun dura jalqaba kan geesseef isatti ergeen ture bulii 15 dura. Liqimsi gaduma liqimseetumaan jedhise malee Ustaaz Booniyyeeni akka inni baasuuf bulii 15 dura itti ergeen ture. Isumattuun ana jedhee maal ol gootan dhaggeeffadhu haa ana jedheetiin isiinis tolteeti anis tollee waliin goone waan godhu qabnu waliin goone piraayiveetii eenyu nu ilaallatu sooshaal miidiyaa miti osoo bakka fedhallee dhaqee who cares waan ofii kiyyaa godhan sii galee nan beekaa bara ifii kee godhu isiinillee jaalattee goote isiinis jaalattee goote agartee anna fakkeenyaaf nama bultis qabu miti nama ilmaanis Tahu mea tanah ofa na mea togo haasa'u baatu who cares haasa'u baatu ammaan itti yaadee beekaatiin godhe sun normaal natti waan jedhu. Ati ni jaalatta ishii? Kana cabu yoo karaa biraatiin nama wayiitaan bahe wanni wayii malee. Okay, ni jaalatta. Kabar. Wallah na ajaa'ibdee barra akkamitti na soobdee? Dhaggeeffadhu ana maqaadhiidha jedha. Ani nikaa hiikuu fi hidhus nama dandeettii qabudha. Inni ammaan tana dinna anaa tanatu anaa qaadii kanatu nikaa irraa eegee ofitti sii deebisa. Tuqnaan jedhu. Ida'amuma qaadiidhaati. Anuu qaadiidha yaa. Qaadii jechuun maal akka ta'e hin beektu. Kanaafin haada ustaazichaa irraa hiike. Namni booniyyee ol baasee namicha kana jechuudha. Miidiyaan isaa guutuun qaadii qeerroo jira. Gaafa rabbii wal kafanaadhaa jedhummoo shari'aa ala baateetum kaanis shari'aa fakkaatee walirra deemurra wanni godhata jechuudha. Nama amantaa biraa haa musliimatti dhufuuf maal barumsa akka kanaa jirta warri waan kana jendaa godhatan jechuudha. Milyoon tokko keessafuu nama xilaata hedduu qabu keessafuu nama amantaa birarraa musliimatti dhufe jechuudha. Amma qabsoon isin godhaa jirta warri waan kana gallakkiftanii fi warri waan kana hafarsaa jirtan hundi amantaa xiqqeessaa jirtanii jechuudha. Ilmi namaa kan dogoggora inuma hin jiru waan haara wallee miti. Garuu waan akkanarraa dubbachuu illee hin jaaladhu. Milyoon tun garuu miyyoo haadha abbaa ofii murtee isinitti dhufte jechuudha sila akkamitti akkas himattan oduwaan fadhallee ta'e akkana ta'uun hin qabu. Mucaan kun immoo qaallichi kun warruma kanaadaa kan aboo rabbiin akka hojii teetis yaa kafalu akka ati har'a nama salphisattee gabbaafte kanatti salphina kee rabbi nu haa agarsiisu. Aan dhugaan isinitti himu warra waan kanaa barsiisan please teekar firraa godhaa mucaa kanarratti duula banaa.
Dhageeffadhaa yaada Ustaaz Muhammad Bayaan yookaan Ustaaz Booniyyeen gara fuula Feesbuukii isaatiin barreesse kana hedduu natti tole. Akka salphatti ilaalina. Waa'ee viidiyoo jaartii isaa irratti akka jechuun barreesse. Abshii Raamleen irraa hin cabini. Ati anaaf wanti adda nu baase yoo jiraate du'a qofa. Ati anaaf amaanaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaantu gaafa du'aaf deemu natti dhaamatee kutee qalbiin irraa hin cabini. Ati kaleessa gara Islaamummaa dhuftus kan Islaamummaa keessatti dhalatee guddate gocha kana sirratti raawwatee abdii si kutachiisee naafsii addaan baasuuf yaalus hin milkaa'uufis hin taa'u. Ani abbaa manaa keeti qalbiin irraa hin cabin mataa ol qabadhu jiraadhu gara fuulduraa deemi sittin dhaga'imin habibtii ati dubartiidha dubartiin haadha hayyuutii oomishtuu ulmaa'ii fi daa'iitii hin dhagamin sitti habibtii kaleessa gara Islaamummaa dhuftus meeqatamtu warra amantaa biraa si arrabsee meeqatamtu waasiin jedhee warruma Islaamummaa keessa dhalatee guddate gocha kana sirratti raawwatee ijeelluma Islaamummaatti haamlee si cabsuuf ajandaa olii gad si oofaa jedhee yaada isaa gabaabsee barreessa. Dhugaa rabbii an Ustaaz Muhammad Bayaan hedduun ajaa'ibsiifadhe jechuun waan fedhellee haa ta'u yaadni inni barreesse yaada sirriiti. Anammoo wanni isiniin jechuu barbaadu. Warri haamlee namaa cabsuudhaaf keessaafuu ijoolleen Islaamaa viidiyoo fuutanii olii gad ooftan rabbi keessan jedhaa dhiisaa dubartii akkuma harma isii qalbiin isii rarraatudha. Hedduu agarree jirra. Kanaaf amma ajandaa kana gabaabsaa haamlee isaa eegaa. Haamlee isaa eegaa. Homaa miti wanni darbee jira. Haamlee ustaaza kanaa eegaa nama keessanii ilma Oromootii rakkoo fedhellee qabaatu haamlee isaa hin cabsinaa keessaa bayaa waan kana keessaa deebi'aa jechuudha. Sanjiro Mobe. Assalamu alaikum Sanjirin. Kuno as jala sinitti fara maal sin jala kaasa sinitti kol fara kuno. Nargitana? Inkasu. Azale jira inkasu. Kol fara. Yoka hada mana waliin jira yoka ajjala jira. Kana lamaan keessa yoka bakka hojii jira sadii. Hojii hada mana waliin yoka ajjala. Jala jira jirum kuno ijoollee